السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت جالتمتوت ilmaan Oromoo akkamiin nagaa keessan jirtanii har'aa barnoota haaraa isin qabadhee dhiyaadheen jira. Barnoonni keenya itti fufaa nu hordofaa. Har'a immoo waa'ee daayivartii gosa meeqatu jira kan jedhudha. Daayivartiin duraan nu beeknu najma lama takka مربع سجلوا كنا أكسممو أكتراتي كان اللي كان ما فكيني ف نجمة بوني لاكوس بربانة تقول نيجارا روبو الراهي كان اللي مو مربع لما تكا مربع جنات هيك نيجارا أكسممو نجمة جهة ميتوكو نجمة لاكوس أنا ما بربانو سني إسنرت تراسليت عاد واشن جتني اسمها حاسويتو فكينيا لاكوسي نما برايو لاكوسا كان كانت أميت إنجري بالبلي نما سنين من سويون كاسن ديميت سر رفايا شانا على كان أيوة تقولته إن برامو دايفرتي جوسا برا سيتني كيسان كان جرو تجري شانا سيتجال كبا kontakti keessante bakka tuqaa sadii kanarra tuqaasta deebite siitingii irra dhooyta more siiting isa jedhu jira hin eegana more siitingii kanarratti baada dhufee booda tole amma dhufeen jira call forwarding isa jedhu kanarratti dhooyna jechaadha ammallee voice call isa jedhu jira voice call isa jedhu jira voice call si calli kana gaditti ammoo abana mutu wajji ilaalla amma asirratti jechaadha always forward ka jedhu kana divertii kana amma lakkoofsa asirratti lakkoofsuma kiyyuma irratti bu'aa jechaadha lakkoofsa kiyya jechaadha inni kuni lakkoofsa irratti yeroo hundaa bu'u jechaadha lakkoofsi biraa yoo ta'e immoo bakka lakkoofsa kana lakkoofsa biraa yoo ta'e wanni nama biraa irratti bu'a jechaadha kun ammoo yeroo ati busy jirtutti lakkoofsa nama biraa irratti buusa yeroo ati busy taate irratti jechaadha forward and answer yeroo ati kaasnetti ka sirra tareeti nama biraa ka divert sirra godhe irratti bu'u jechaadha amma fakkeenyaaf lakkoofsa nam tokko asirratti galcheetiin jedhe lakkoofsi narratti yoo bilbilame lakkoofsa nama biraa ka divert ta'e ka bakka kana jiru sanarratti bu'aa jechaadha kun ammoo yeroo bilbilli keessan cufaa jiru kan yeroo isin itti haasoitan yookaan ammoo bilbilli keessan yeroo cufaa jirutti jechaadha isa kanatu akka cufaa ta'e isaanitti hima jechaadha yoo barbaachisaa ta'e display yoo jenne illee dandeenyaani kun display jenneen jira jechaadha akkanatti jechuun gochuun danda'ama jechaadha amma always forwarding kun yeroo hundaa yoo divertii irratti ta'e irratti bu'u jechaadha forward when busy isa jedhu kan ammoo yeroo bilbilli keessan busy ta'e kan irratti bu'u jechaadha inni kun ammoo forward when answer isa jedhu kan ammoo yeroo isin irra bilbilamee isin ammoo irraa kaasuu dhabdan isin bira dabree nama sanii bira irratti bu'aa jechaadha inni isa afraffaa irraa ammoo jecha forward when reachable isa jedhu yeroo bakka networkii isin hin jirreeti jechaadha haala saniin laaltanii divert ka ta'e illee kan ta'in illee ofirraa hiiktanii barnootaaf illee akka isin gargaarutti irraa fayyadamuu dandeettanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.